Yesus Kristos inni akkamitti qore kan jettuuni ati ilma waaqayyooti jedheeti isa qore waan biraan homaan hin qorreen ati ilma waaqayyoo yoo taate waaqa qore jechuudha amma seexanni waaqa qore jechuudha moo Yesuusin qore ilaa Maarqos irratti dhaqi ilaali boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaastee hanga 11 argite maal jedhee qore kan jedhu ilaali kaati. Sigalee anamma beeku sitti boqonnaa Luqaas boqonnaa 4 irra jira Maatiyos boqonnaa 4 irra jira. Waaqa qore moo Yesuusin qore amma mee wama qorame sanatti himete maaltu qorame Yesuusin qorame moo waaqatu qorame Yesus seexanaan qorame seexanichi qoruudhaaf itti siqee maal jedheeni ati ilma waaqayyooti jedhee isa qore argite waan inni jedhe taa'u waan inni jedhe qoruu jechuun kanumame wayii dhagaadhaan isa rukunnee wayii wanni hin goone qoruu jechuun qoruma sanii bar qabeetiin deemeeni jedhamu caafarratti wanna seexanaanis qoramaa ture jedha bultee afurtamaadha kan qorame seexan taatiin fedhii isaatiin qorame bar fedhii isaatiin Yesuusin hafuura qulqulluudhaan gaggeeffame lafa onaatitti maaliif seexanaan qoramuudhaaf jechuudha. Seexanaaf hafuura qulqulluu walitti illee hojjettii na fakkaata akkati jechuu jirtu akkasiin jedhe sanii miti. Seexanaan gaafa qoramu isaa waaqatu qorame moo waaqayyotu qorame moo waaqatu qorame moo Yesuustu qorame nama qorame. Yesus Kristos waaqayyoodha isuma santuuyyuu qorame Yesus Kristos waaqayyotu qorame jechuudha. Waaqayyoon seexanni qortee jechuu akkati jechuu jirtu. Akkuma macaafa qulqulluu irratti Yesus seexanaan qoramuu isaa caafanne jechaadha. Kanaafuu waaqayyotu qoramee jechuudha ka waaqatu qoramee jechuudha. Akkasi jechuu jirtutti. Qorameera. Qoramuun sunis immoo waaqni qoramuu jedha macaafa keessatti Yaaqoobaatti waaqayyoon qoramuu jedha inni qoramuu jedha. Isin qoru akkuma isin amma qoraa jirtan kanatti Yesus Kristos maalidha jechaa jirtu. Seexanni xeengadda Yesus Kristos seexanni Yesuusin qoruutiin jirru abboo Yesuusin hin argine ijaanu hin argine Yesuusin qorraasa. Seexanni barbira dhaabbatee qoree. Ikkoo ilma waaqayyootiin jedhee bar waan biraan jenneeni. Biyya lafaa guutuutti mul'isee bareeda kunoo biyya lafaa mootummaa biyya lafaa guutuutti mul'isee. Yaa itti mul'iseeti otoo ati gadi jettee naasa gaddee kun hundumtuu kan keettaa deemasi seexanaa goftuma keetti. Waaqaan gadi jedhi naasa gadi jedhaani. Yaa tasaa jechuuf akka addaamin akka asaasaate sanatti inni akka foon dhala namaa waan uffate. Waaqayyoon qoramu jedhaa macaafa keessatti inni qoramu jedha akkamitti waaqayyoon qoramu jedha asitti ammoo Yesuus ammoo seexanaan qorame seexanni waaqayyoon qorti rabbii kan keeti jedhi. Ikkoo qoramee moo'eera bar qorameen kun bar inni hin qorame addaamisa seexannisa qoree jechuudha. Qoramee moo'eera naan jettaasa. Look. Qoramuu isaadha qoramee moo'eera naan jettaasa qoramee moo'eera qoramee hamooti namni kuwanuu moo'a qoramee hamooti. Waaqayyo qorame jechuun kun qofti salphinaa mitiisa. Waaqumatu qorame jechuun. Gaafii ani si kennu waan fudhanne paastaroota gaafadhu deemiti. Ani gaafii koo sin gaafadha yoo si danda'a. Ayyee gaafadha tiriisi. Okay. Fakkeenyaaf allaan beekumsa isaatiin iddoo hundatti argamuu hin danda'a? Beekumsa isaatiin bakka hunda jira. Bakka irraa dhokatu hin jiru akka takkallee. Okay, samiirrallee lafa. Yaa samiirrallee lafarrallee hin argamaa jechaadha. Hin argamaan jedhamu beekumsa isaatiin bakka hunda jira jechuudha. Wanni beekumsa isaatiin jechuudha rabbii waa hunda beekaa jechuudha. Wanni jira dhokatu. Okay. Hadiisa keessan isin gaafadha. Saayii Musliim 758 na dubbisame. Maal si dubbisuu fi dubbistee gaafatta malee waan tokko sin qarqara. Okay, እንደዛ ይላል። ሌሊት irra kana jechaadha kara galgalaa kana yommuu isin marsaa sadaffaarra dawaa gootan yookaan ጸሎtii gootanii አላ ከሰማይ ዝቅ ይላል ማለት ነው። dubbisi mee fi kan keetti. ማን ነው ዱዓ አደረገ ማን ነው ምሕረትን እኔን ለመነ ብሎ ይጠይቃል ይወርዳል ማለት ነው። mee dubbisi kan keetti. dubbachaan jira bal. Dubbachaan jira bal. Salootii illee jiru waan akkasiidhaan haasa'uutii mee dubbisme. No baasaatti dubbisaa kaan Arabiffaan hin beeku. Garuu Oromiffaan immoo. Afaan kamiin dubbiste reeti? በአማርኛ ነው አበብኩት። በአማርኛ ማን ነው ያተረጎመው ደግሞ? afaan Amaariffaatiin namni torgomee isa jira. Saa afaan hadiisa namni torgome Itoophiyaa keessatti namni hin torgoman Ingiliffaan jira kun. አለ እንትን ውስጥ አለ ባይብል ውስጥ አለ። ባይብል ውስጥ
Good nobody. በቃ እኔ አንብቤያለሁ። ሲንደብሱ ወደንደሰና በየትኛው በየትኛው ቋንቋ ነው ያነበብሽው? የፈለገ ነገር ይሁን እናንተ ጥያቄ የፈለገ ነገር መልሱ። እንዴት ይሆናል? የፈለገ ነገር አይሆንም እኮ ሐዲስ እኮ ነው። እኛ አንደኛ በአንደኛ ደረጃ በአረብኛ ነው ያለው። ከዛ ደግሞ በእንግሊዝኛ ትርጉሙ ይገኛል። በአማርኛ ደግሞ የለም። አማርኛ ከሆነ ክርስቲያኖ ነው ሲከኒት የሚደኒ ጅራሱን ክርስቲያኖ ተደቢ ክርስቲያኖ ተካፋደ ኑቲ ሐዲስ አሲ ሐዲስ እንዴት ይጀራ ነው ችግር የለም። ኦሮሚፋ የነማ ሲከናፊ ሚቲ ኖ አኒን ዱብሱ ባይብሊ ፍረድ እኔ ማን እኔ ባይብሊ ከሰባሰን ዱብ ፈዱ ባይብሊን ከመሞ ባይብሊን በር ኪታብ ክርስቲያናቲ ኡስታዝ አፋን ኦሮሞ ስሬስቲ አሱፍቱ ማሊ አማሪፉማ ስሪት ስሬስ አንጅርቱኩ ጋፊ ከፋን ኦሮሞ ስሬስ ዝም በይ አንቺ ጋር ያወራው አይደለም ኡስታዝ ኦ ግዴቢና ደብስታን ኢና ደብሳይ ታኩመ ሲንጋፈዳ ለኪኒ በከ ጀተ ዱፉ ከን ከቱ ረኮተ ማለ አንሲፍ ደብሳ በር ሶሪ ናው አነ ዶን ቤክ ማልጎች ሲንብረ ዱፍ ሲናንጋፈደ ደሴ ነሚቲ አየሲ ደብሳ መስሪ ዳገፈ በየ ኦኬ حديث نكجر حديث أبي هريرة مسلم اللي بيرجرا بخاري بيكس اللي جرا كون حديث يجوا ورسولنا نقولون ودي همني تنجرا أتا أوكي أنا دقيفة أما دقيفة سنجنا لنا أسوي جرتام بخاري كيس جرا مسلم كيس جرا ورسولنا نقول لك أبان كنينا ورسولنا بتسنجرا تنبيك حديث نكجراني حديث أبي هريرة ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر من الليل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه جاء رسول ربي عليه الصلاة والسلام ربي كينني بوعا ويتا هل كان فكسدت قدامي هركي سدفام بودا حفوجرا هركي سدفام بودا ويتحفوجرا سيغري صلوتي دامتي هركي سدفام بودا ويتحفو ربي سبحانه وتعالى بو إنسان ألوتي نجن نبراني بأستاذ أكسي نقدر غافي يموسن دواء يغوتوتي أينيوتو دواء نكادا تيجي دانيتي يرو دواء يقولوا ميتنا دقيفة دقوة بس مي دقيفة دورا نريفتيني دقيفة دور يلا ربي سبحانه وتعالى دو إنسان سامل نبوء إلى سماء الدنيا كرا سمي الدنيا تجرا سمي الدنيا جتشون سمي نوتي قدان تيجور سمي صدركات تربة قبدي ثم يقول يا سيني جرا هل من مستغفر فأغفر له نمني eenyume kan araramna irra barbaadu kan isa araramu jedha eenyume kan ana kadhatu kan isaaf kennu jedha eenyume kan na kadhatu kan isaaf awwaadu jedhee dubbataa jedha sigade rabbiin subhanahu wa ta'ala akka jedhee dubbataa jedhan hal min taa'ibin fa aqbalahu eenyume kan gara kiyya deebu kan isa ufitti isa fuudhu jedha sigade inni kun ammoo rabbiin subhanahu wa ta'ala ni bu'aa bu'iinsa sammalu jedhamee ka dubbatame isa kana ayyaama maaltu rakkoo sitti ta'e yaa asitti maal gocha gadi bu'a sila beekumsa isaatiin hin jira basila maal gocha gadi bu'a maayidhaan bu'e kan jedhu dhagaafin qaama gadi bu'aa jedha sila maayidhaan bu'e beekumsa isaatiin waan beekumsaa wal qabatuudha miti kun rabbiin subhaanahu nama laaluudhaaf miti hadiis nummaan hun dubbataa bar rabbiin subhaanahu wa ta'ala gabroota isaatitti durmaa akkalutti jira sanirra dabalataa nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala fedha isaatiin gabrootatti irra caalatti kalaaweetiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala eenyume kana kadhatu jedhaa jedhanii nabi rabbii alayhi wasallam dubbatan dabalataan hadiisni kun kan dubbatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkami gabboo akka jedhu akkaataa gabboon hin beeknu nuti akkamitti gabboo akka jedhu maaliif jennaan akkaataa itti gad bu'u akkaataa rabbiin jiru iyyuu waan argine hin beekneef jechuudha gad bu'aa bu'iinsa isaan malu naam laakiin uumamni rabbiidha rabbiin subhaanahu wa ta'ala ol ta'insa uumama isaatii ol jiraachuu dhiisa jechuudha miti rabbii waan xiqqoodhaa miti yookaan waan aga kiyya kanaa miti beekan نبي ربي عليه الصلاة والسلام أكيد يعني تندب ربي سماوات قوتو إسي سمي قوتو إسي لا قبتا كرتك أباجرا دتشي قوتو إسي لا قبتا كرتك أباجرا نكنا جتشون سمي في دتشين كون قوتو إسا قبلا ما كيس دمتا قبا ربي سبحانه وتعالى كإسا مل كأمم تقولين فكان ويتربين سبحانه وتعالى نبو أوجر أكنا تبو آدمت ربين أولتين سأسما قبو لكن أكسما تبو إنسا ساملو بوا قبروت ساتي كلاو داف ربين سبحانه وتعالى كزغور أمالي kuni waan biraati miti beekumsaa fi miti beekumsaa waliin qabatu kanaaf rabbiin eenyuun na kadhatame eenyuutu natti deebi'amee jedhee dubbataa jedha si galee gabroota isaatitti irra kalaa'uudhaaf malee waan dabarammaan waan galiintu jira ifanaa godha bilis maalate maalidhaan bu'aa dabarammaan maal gocha gadi bu'aa yookaan silaa molokotiin qabu akka keenya sanatti sina namantanii yookaan inni misilii isaan qabu deemee bu'e moo maalidhaan bu'eedha ammaan hangaafin ta'e malee oduudhaaf miti kan kuni gaafii nuti hin ta'u muslimtoota biratti maaliif jennaan rabbiin gad bu'aa jennu rabbiin akkana dalagee harka qabate jennu harki isaadha harki rabbiidha akkana jirti jennu nuti
namni harki rabbiidhaa akkana jirti jedhee dubbatu kaafira islaamummaa keessaa baa guutumatti sii galee nuti kan jennu rabbiin akkanatti bu'aa akkasitti bu'aan jedhamu in bu'a akka isaan malutti jennaan sii galee akka isaan malutti bu'isa isaan malu rabbiin akka kan kee kanatti gad deemaa miilaan gad bu'aa jechuudha miti akka isaan malutti sin fakkaatu uumama tokkollee hin fakkaatu kun ammoo waan beekumsaan wal qabatullee hin qabu tasuma taate beekumsaan waan tokko waliin qabatu kun rabbiin beekuudhaaf gad bu'a akka namni jedhee dubbatullee hin jiru gabroota isaatiitti kalaa'uudhaaf rabbiin subhaanahu ta'ala kana godhe rabbiin akkamitti bu'a fakkeenyaaf amma hadiisa nabii rabbiidhaa yesuus salaam dubbatan hadiisuma bukaariiti rabbiin samiif samii guutuu samii kana samii takka miti samii torban guutuu quba takka keessa taasisaa jedhan dachii torban guutuu quba takka keessa taasisaa jedhan quba tokko hin qabaa jedhan sii galee wanni uumamni kun guutuun rabbi biratti waan xiqqoodha rabbiin akkanatti akkana bu'a irra wanni kun ammoo rabbiin gabroota isaatti kalaa'u mul'isuudhaaf malee bu'iinsa akka ammatti gad deemaa gad buutu kanaati miti kanaaf ulamaan islaamaa guutuun isaaniidha jechuudha warri rabbiin subhaanahu wa ta'ala hadiisa kanatti amanuun guutuu isaaniidha rabbiin yanzilu ma'uluuhi jedhan ol ta'iinsi isaa uumama ol jiraachuun guutuu uumama hundaa ol jiraachuun isaa gadi dhiise jechuudha miti jedhanii rabbiin uumama isaa hundaa ol jira yeroo saniyyuu laakiin akkanatti gad bu'aa wanni jedhamee akkana sammuu kan keetiin dubbachuu dandeessuudha miti kun rabbiin akkanatti bu'aa akkasi bu'aa waan kanaatiin bu'aa miilaan irra jataa yookaan akkana godhaa wanni jedhamu wanni akkanaa kuni waan karaa nabiyyootaatiin nutti dhufa malee waan akkanaati miti akka nu sammuudhaan yaannu miti siin jechuudha. Okay, sababbiin isin gaafadhee fi kanatti fakkaate Allahn bu'e yoo jedhan maaliidhaan bu'e beekumsa isaatiin immoo maaliidhaan bu'edha. Beekumsa isaatiin bu'e yoo jettan immoo amma naa galee qofa isinittan dubbachaa jira. Beekumsa isaatiin yoo argan buune ta'e maaliidhaan bu'e kan jedhudha waan isaan inni ittiin bu'e beekuu jettanii jirtanii oggaa gadi buusan ammoo samii saneessa eenyutu eegaf jechuu barbaade tanaan jedha. لا ربي نبر سامين كن قوتون إسا أمم نكون قوتون إسا سامي قفامتي أمم ركوا بكانا وني قرتو بيتا دوغا هنكيتي ركوا بكانا تفهم قرباء الجرا سبب نساء ربي أكمتي يا ربي أكوفيتي تراب أوفيتي فكيس الدورة إيجا ربي أوفيتي فكيس الدورة بودا أن يو قبوي فكين يمانا كان رايو أن قبوي تنجي دماني قبان نساء دو أن أرقون دندو قبان دواف سبب سنبجي تبك ربي قبوي تجر أوفيتي فكيس أول أوفيتي فكيس قبو Rabbiin uumamni hundi isaa ilaali. Samiin guutuun isiitu samiin torban guutuun isii Rabbiin quba ofii keessa taasisaa jedhan. Quba isaadhaa ta'e isaan maltu. Quba akkanaati jedhamee dubbatamuu kan hin dandeenye. Wantoonni akkanaa kun waan karaa nabiyyootaatiin himamu malee waan namni danda'u. Fakkeenyaaf macaafa keessattuu jira Rabbiin subhaanahu ta'ala quba isaatiin barreessee fi Museedhaaf kennee jedha. Akkana jechuun Museedhaaf kenneetti jedhu ammoo Rabbiin subhaanahu ta'ala akkamitti barreesse qubni isaa guddaadha akkamitti qubee Museedhaaf dubbifamu barreessee jechuu hin dandeessu. Sigalee osoo sammuu kennaatiin namni quba fakkeenyaaf namni quba gurguddatu qalama qubee gurguddaa barreesse si galee laakiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala qubni isaadhaa quba uumama tokkollee hin fakkaanne qubni isaadhaa guddaadha akkamitti rabbiin Museedhaaf qubee isaaf dubbatu barreesse hin jennu nuti maaliif jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan isaan malu akka isaan malutti dalagaa waan ta'eef isa kan biraa fakkeenyaaf ammaati akkuma macaafaatitti hubar waaqayyoo gad bu'eetiin hin deema jedhanii itti namadani osoo ammoo waan kana eega sammuun kan kee waan kana mormi ta'e uumama kan kee irra jirta. Uumamni kan kee tabalaasheetiin hin jiru. Garuu Yesuusii waaqa jechuun ammoo isa kanan tabalaashee malee. Maaliif? Uumamni kan kee amma waan kana fakkeenyaaf rabbiin akkana ta'ee rabbiin gadi bu'e jechuun kun uumamni kan kee amma akka kan kee kana rabbiin fakkaachuu sididuutti jira. Uumamni kan kee maal sididuutti jira? Rabbiin nan fakkaatu jechuutti jira. Garuu Yesuusii wayita waaqa jettu ammoo rabbiin na fakkaata jechuun keeti. Rabbiin kana qofaa miti fakkeenyaaf amma rabbiin subhaanahu wa ta'ala arshii olitti jira wayita jennee dubbannu uumama hundaa ol jira wayita jedhu akkamii jira waan jette hin beeku waan. Haganatti himame qofa wanni akkanaa kunniin waan karaa nabiyyootaatiin qofa fudhannuuti. Sigalee waan karaa nabiyyootaatiin qofa fudhannuudha. Karaa nabiyyootaatiin qofa waan fudhannu. Malee rabbiin arginee fakkeenyaaf rabbiin arshii ol jira waan hundaa ol jira. Akkanatti jireenyi waan dubbachuu dandeenyu miti akkaataa isaadha jechuudha. Akkaataa isaa keessatti waan hunda keessattuu rabbiin ni beeka wayita jennu beekumsi isaadhaa ka akkanaati akkana. Rabbiin harka qaba wayita jennu harki isaadhaa ka akkanaati. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala fuula isaa maluu qaba wayita jennu rabbiin fuuli isaadhaa ka akkanaati jennee dubbachuu hin dandeenyu. Namni akkas jedha ammoo hin kafara islaamummaa keessatti. Islaamummaa keessa guutumatti keessaa ba'a. Amma waan si gaafadhaanii fakkeenya macaafa keessatti waaqayyoo dhufee waa nyaatee jedha. Itti amantaa isa kana.
yaa nyaateera maarree gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hawdoonni Lakki iyyuu waan Yesuus iyyuu miti. Kakuu moofaa keessatti iyyuu Waaqayyo dhufee nama sadii waa nyaatanii nyaata isaanii hojjetee nyaatanii jiran jedha macaafa keessatti. Siin jechuu jira. macaafa kutaa isa kam? Uumamaa boqonnaa 18 irratti nyaatee waa dhugeetiin deemee jedha. Waaqayyo illee dhufee. Yes, እስቲ ኦሪት ዘፍጥረት ስንት ነው? Boqonnaa 18. ምዕራፍ ቁጥር ስንት ላይ ነው? አብርሃም ergamoota waaqayyoo keessummeessuu isaa yaa Dubbisimee amma. no ofuma dubbisaa malee Ati Ortodoksiidhaa mi? Akkoo maaniree nagaafadhu gaafii gaafatte dubbisii nagaafadhu arabinyaan sila Ortodoksiin bakka kanatti bar Sillaaseetu Abrahaamitti mul'atee jedhanii. Kan nyaatee dhuge sun Sillaaseedha jedhanii. yes of course Of course yetta bakka iyyuu hin beektu ammoo of course yetta. mina maalateen sin bar adoo keenya si jammar kutaani macaafa keenya akka keessan bakka tokko qofatti hin argamu Maatiyos Luqaas bakka hundatti waan argamuuf kutaa sana Lakki kun bakka kana malee hin jiruuti. Ati takkaa hin argine ammoo kan argitee of course naan jetta of course hin gaafatu. Abrahaam yeroo saafaa balbala dunkaana isaa dura taa'ee otoo jiru Waaqayyo qilxuu mamree biraa isatti mul'atee jedha. Waaqayyotu itti mul'atee jedha. Lakkoofsuma tokko irratti. yaa akkanani amanutti isinitti hima እናትና አባቴና ክብር መጽሐፍ ቅዱስ ከበጃነን isinitti maaka barumsa keenyatti oo amantanii soo amanuu baattanis jecha hin danda'ama Amma amootana barattee amootana natti himtaate kan kee hafuume. Mee Waaqayyotu itti mul'atee erga sani ammoo Abrahaam namoota sadiiniif wannaadha ana gabricha kee biraan hin darbiin jedheen eega sani mee bishaan xinnoo isiniif haa fidanii miila dhiqadhaatii muka kana jalatti aara galfadhaa jedhee tole jettanii gara ana gabricha keessanitti erga goortanii dadhabbii akka baataniif buddeena cabaa tokko isiniif nan fida jedhee isa booddee darbuu hin dandeessu jedhe isaanis akkuma jette godhi jedhaniini yommus Abrahaam ariitiidhaan gara dunkaana isaa Saaraan keessa jirtu dhaqee dafiitii daakuu ba'eessa godhi kana jedhee bixxillee tolchi jedheen san booda bixxillee hojjetanii eega sanii gara saawwan jiranitti gara lafa saawwan jiranitti fiigee jibicha ba'eessa foon isaa laafu tokko fuudhee dargaggeessa tokkotti kennee innis harki ho'een qopheesseedha. Abrahaam itittuu fi aannan foon dibichaa isa qopheessite sanas geessee isaanis hin nyaatan jedha. Waaqayyoollee keessa jira. ani kana qaatan baradhee baraada dubbistan malee Kanaafuu ishee Waaqayyo amma Sillaasee Ortodoksiin Sillaaseedhaatu itti mul'atee jedhan asitti. Waa nyaatan ammoo waa dhugan. yaa Protestaantiin immoo ergamoota jedhu nuti waa'ee sillaasotatu bu'ee mana Abrahaamiin naqee jechaadha. Tokkoffaa Abrahaam keessummaa simata yeroo hundaa jechaadha. Waaqayyo Waaqni sadiidha Sillaaseen dhuftee waa nyaattee jedhan asitti Kiristaanota Ortodoksiin akkas jedhee amana. Akkami sammuun kan kee fudhatte ta'e. Waaqni sadii gabbu'eetiin bexxillee nyaatanii jedha foon dhuganii. Foon illee nyaatanii bexxillee nyaatanii aannan dhuganii deeman jedha. yaa qaaman sadii jennee amanna bara waaqummaadhaan tokko malee. Qaaman sadii jechuudha. Qaamni sadiidha dhufee waa nyaatee jedhaa siin jechuu jira bara. Gabbu'anii waa nyaatanii jechuu jira macaafa. Ikkoo beekeera bara nutillee qaaman yookaan maqaadhaan sadii jennee amanna bara. Rabbummaadhaan garuu tokko isaan jennee amanna. Jarri sadiin gabbu'anii nyaatan jedha nyaatan moo nyaanni siin jechuu jira bara waaqni faati. Nyaateedha miti macaafan erga nyaateedha akkasuma sana Bakka nyaatee jedhee bira dabri kaanii isuma kana. Kanaafuu nyaatan jedhee Waaqayyoo hin nyaataa jedhiitii bira dabri malee durba maayyuu. anuu kanan jedhin nyaata bara keenya keessan hin nyaatu malee keenya garuu nyaata. Hafuura jechuutti hin turre ammati. Maalet Hafuurri nyaatu jedha Yesuus Kiristoos manfas ayibalaam ikonomiloo. Manfasiin hin nyaatu. Manfasiin hin nyaatu Yesuus akkamitti hafuurri nyaate. hafuura nyaate jedha asirratti. Hafuura jettee turteemi ati Waaqayyoo keenya hafuura jettee turteemi. Yaa'u እግዚአብሔር መንፈስ ነው። Manfas ka'uun endeet bal'ataadha. እሱ akkuma antamma gaafii naa deebise san isaa isuma gaafadhaan hin beeku.
Baay'ee tole. Ayyee amma ijoollee irraa bahuudhaaf deema. Galatooma.